duraan dursee irreecha 2022 baga nagaan isiniin ga'een jedha. Irreechi kun irreecha milkii akka ta'u hawwii guddaan qaba. Irreechi kun immoo irreecha malkaa jedhama. Irreechi malkaa kun amata amataan yeroo kana kan kabajamu yoo ta'e Finfinnee keessatti kan kabajuutti jalqabne amata sadaffaasaati. Amma immoo irreecha tulluutillee Finfinnee gubbaarratti odaa shananitti irreeffachuudhaaf qophii guddaa goonee jirra. Odaa shanan bakkam akka jiru foolleen keenya hunduu hin beeka wanna ta'eef kan itti kabajamus yeroo tulluutti irratti. Kanaafuu wanna guddaan foolleen keenya karra hundaan jiru akkuma duraan kakattanii waadaa galtanitti namni tokko akka nama sagal hirmaachisu akka sagli of jalatti uumu ofii isaatii bicha foollee ta'ee bicha oduun ta'in foolleen tokko nama sagal of jalatti gurmeessuudhaan mirga saba isaanii nageenya ummata isaa han irreechaa bahe karaa nagaatiin irreecha isaa akka irreeffatee galu akka eegamu akkasumaanis dabarsuun barbaada. Wanni guddaan immoo foolleen keenya gamaa gamana burjaajaman taane keessa galtanii nuyi gadaadhaan deemnaa aadaadhaan deemnaa gadaa keenya kabajannaa uumaa keenya kadhannaa foolleen eegumsa bichaa irratti buuti misooma biyyaatti irrattis immoo qoonni inni fudhatu guddaa wanna ta'eef of duratti akka waliin dubbanne akka caasaa keenyatiin misooma biyyaatti irratti hirmaachuu kan dandeenyu oggaa wal gurmeessine bichaadha. Kanaafuu foolleen gadaa Oromoo hunduu haala amma biiroon kiyya biiroon abbaa duulaa ajaje kanaan akka wal gurmeessitan misooma irrattis immoo fuula keenya akka deeffan nagaa biyya keenyatti irratti illee akka nagaa uumuu dandeenyu hunduu harka Oromoo harka saba kiyyaa keessa jira wanna ta'eef hundi keechanuu kanarratti xiyyeeffannoo akka gunnaa godhattan adaraa guddaan isinitti erguun barbaada. Irreechi baranaa irreecha milkii akka ta'us asumaanin isin dabarsu barbaada. Galatoomaan isin